ኦሮሞን ማንም ሰው እንዳይናገረው። ኦሮሞ እኛ ኦሮሚያ ክልል ላይ 16 ሚሊዮን እንኖራለን በሰላም። ዘረኞች ስለገደሉን ኦሮሞ ገደለኝ እንዳትለኝ። በጤና ነው አማራ እየኖረ ያለ። ለመቶ ዓመት ማነካው አማራ? ባለፈው ደርግ ዘመነ መንግስት ማነካው አማራ? ንገረኛ። ኦሮሚያ በተባለው ክልል ውስጥ ማነካው? ኦሮሞ እኮ የዋህ ነው። ወተት እኮ ነው የሚሰጥህ። ፋክት ነው። አስረግጬ እየነገርኩ ነው። እኛ ኦሮሞ ህዝብ ጋር ችግር የለብንም። በሰላም 150 ዓመት በእውነቱ ኦሮሞን አማራን የተሸከመው ኦሮሞ አይደለም። ለምንድን ነው የምንዋሸው? መቻሉ እንደውም የኦሮሞ ህዝብ የሚባለው በእውነት አለማድነቅ ንፉግነት፣ ኦሮሞን አለማድነቅ ንፉግነት ነው። አንሌባው ጋላና ሰገራ እያደር ይነጋል እየተባለ እኮ እያደር ይገማል እየተባለ የአማራ ተረትን ተሸክሞ የኖረ ኦሮሞ ነው። በእውነት እኔ እውነቱን ልንገራችሁ፣ ኦሮሞ ቻይ ህብረተሰብ ነው። ዛሬ ግን እያደር የሚገማው አማራ ሆኗል። አባይን እንኳን መሻገር አልቻለም። ፋኖ ተረታ ይሄንን ችሎ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ተሸክሞ ኖሮ ኦሮሞ ጠላታችን ነው ማለት ወደ ኬንያ እንመልሰዋለን ማለት ይሄ ያንዳንድ ለመታወቅ የሚያደርጉ የአማራ ዶክተሮች ዝም ብለው ወረቀት የተሸከሙ የፖለቲካ ዕውቀት የሌላቸው ማህይሞች ናቸው። አስረግጬ ነው የምነግርህ። እስኪ ኦሮሞ ምን አጠፋ? አሁን እውነቱን ለመናገር ስለተሸከመን አብሮን አለ ምን የሚኖረው ተሸክሞን እኮ ነው የሚኖረው። ባይዘው ተሸክሞን ተንገዳግዶ አማራ። ይሄንን የዋህ ህዝብ ለምንድን ነው የምንጠራ? የኦሮሞ ዘረኞች በገደሉን ቁጥር፣ የኦሮሞ ዘረኞች ፖለቲካውን ባበላሹት ቁጥር የኦሮሞ ህዝብን መጥራት አይቻልም። ኦሮሞ ፍቅር ነው ባይዘው። ናምኒ ጃለተሞ ከበጀሙ ሲንጀራ ጅረታናን ገነዘማ ጅርታ አወለሙዳፍ ናምኒ ጃለተሞ ከበጀሙ ጀራማ ጅርታታናን ገነዘማ ጅርታ አወለሙዳፍ ቁምኒ ከ ፉንዱራ ፊዱካ ወልቲ ደማ ጅር ሙነምኒ ካዮ ግዱ ገሌሰ ጎዳቴቱ አብሶን አካፊዲኑ ጎዴ ሆጂ ጅሩ መዳሌ ካራቀብሲሴ ዴማ ጅራ ከንጀሩ ካነ ሲሪየስ ይላሉ በርባስች እና ዱብችኩ ወልቲ ዱፋ namni jaallatamoo kabajamoo nuun jedhaa jira taanaan nu gannazuudhaafi bakka. Namni jaallatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta awwaalamuudhaaf. Orotaanuu akkuma beekamu wareen dhabnu waree kana keessaas Mubaarik Birrii hatameera jedhaa jiru. Mubaarik Birrii hatameera birrii hammanni hatame memee afaanuma isaarraa dhageenya. Wantaan gadhiisee fi deemaan namicha kanaaf. Macarashaan sirriitti himaa. Yooni maanyaa acha dhaqu isaan mana 470 nalaaltan yoon nama kuma 40 dhuftanii akkasii nalaaltan hin godhin an abbaan koo nan dhalchine Mubaarik Musammaa. Dhageessanii tish ilmi islaamni na nyaatee jennaan ilmaan islaamanatti callinnaan an isliminnaa sinii wajjin himadhaan. Dhugaan sirriitti himaa. Islaamaan ofiin jedhee isliminnaa himataana nyaatee yaa sheekolii keenya rabbiin sodaadhaa maallaqa kiyya doolaara 25 jechuun qalbii miti akkan ta'ee fide anatu beeka. Qoy doolaara 25 kaalkuleetii goona. Isinis kaalkuleetii keessan baafadhaa. 25 25 baay'isuu meeqa doolaarri meeqa galeera? Birrii meeqa? 27 moja. Haa ta'ush birrii 20 majaana baay'isuu 126. 126. Miiliyoona 3,150,000. Isaa iyyuu 26 baay'isni. Miiliyoona 3. Namni kana hatamee akkamitti nagaa ta'a? Birrii miiliyoona 3 hatamee namni akkamitti nagaa ta'a? Warra kana maal haa godhu? Akkan ta'ee fide anatu beeka naafuudhaa jettanii na islaamummaa taa'ee isin hojii raamadaana eegee islaamummaa himadha isin ittiin fakkaatin yoo aduu walitti ta'uu ta'e malee. Dhageessanii? Maali maalli? Eenyu wal nyaataa jira amma? Islaamummaa nama boochisaa jira amma?
dhuganutti mi hojjetan nama maqaa islaamaa himatetu nama zarafaa xaragaa jira ana sitti maalaam qabadhuun harkaa nama an islaama ana kana jedhu sheek Amiin birootiifam kabajan isaanii qabu ulamaa biyya keessaatiifan maqaa waamee suuraa jalarra kaa'ee viidiyoo tokkitti hojjedha lammata viidiyoo hojjedhuan isin hin beeku nan beektanu kana booddee jechuudha. A'uuzu billaahi mina sheexaana rajiim amantii tokko waliin himataa sanuu ana nama kaleessa ummataaf sagalee ta'aa ture bilaashaan mee nama amantaa biraa kiristaanas haa ta'u pirootestaantii tokko naa fidaa nama maallaqa kanatti nama zarafee dhageessanii nama maallaqa nama zarafee nama boochisaa jiru dhiiras ta'e dubartii ijoollee biyya arabaas ta'e ka boochisaa jiru eenyunni naa fidaa meeme. Mubaarik bakka sabari. Mubaarik waan tokko gochuu hin dandeenyu nu amma. Ishinu maal goonash? Amantiin kee maal balleessesh? Namichuma sanatu balleesse amantiin waa tokko hin goone amma. Mubaarik bakka obsi bakka obsi bakka birichi hin deebi'a. Hin deebisiif naannoo akkamittuu obsi bakkaati. እናት አቤት ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እናት አይደለሁም እኔ ሺብሬ ነኝ። ሺብሬ ነሽ? አዎ የሚፈልግ ሺብሬ ሜካፕ ስኩል ቤቱ ጋር ነው። ኦኬ አሁን ያለ ነው የት ነው? አሁን ቡራዩ። ኦኬ ብራቮ ቡራዩ ነው አይደል ያለ ነው። አሁን ምን ታረጋለህ መሰለህ እንዴ ቀጥ ብለህ ትሄድና ማለት ነው እሺ ባህር ዛፍ ተሬ አካባቢ ፋንዶሬ ምልክት ኢምፒራውን ታውቃለህ? መዘጋጃውን ታውቃለህ? መዘጋጃ አዎ መዘጋጃን ቀጥ ብለህ ከሄድክ በኋላ ቀጳ ያለ እንደዚህ የምትራመደው እሺ ከዛ እሱን ላይ ትወጣና እሺ አምስተኛ ላይ ነው እሺ በቃ አምስተኛ ላይ አመሰግናለሁ ብራቮ ታሃፉ ዲሳ ከነ ታሃፉ ዲሳ በቃ ማይና ማሪፈ መሪያ አፋን እንጅሩም አፋን ኬኛ ዩኮ አፋን በላደ በቃ ኬኙ ማናሳ ያ ረቢ ኢራሃርገን ራቀቢ ጫቲ ብራንከው ያ ረቢ ኢራጅማን ራቀቢ ሩዝ ብራንከው ያ ረቢ ኢራወለገን ራቀቢ ሁራንገሉ ያ ረቢ ኢራወሎን ራቀቢ ሽጉጥ ይሂከቱ ያ ረቢ ኢራ ቦራናን ራቀቢ አናንም ወገጨቅሰቱማን ያ ረቢ ኢራ ሄዋን ራቀቢ ሀራገራንገሉ ያ ረቢ ኢራ ባሌን ራቀቢ ወይ ሂናፋ ኢሳ ያ ረቢ ኢራ አፍሲነቀብ ከዮ ታው ዱበቱ ከዮ ዱቢ ሳለ ፈራሱ ያ ረቢ ኢራ አፍሲነቀብ ያ ረቢ ኢራ አርሲነቀበት ያ ረቢ ኢራ አርሲ ኢድሜ ኢራ አርሲ ያ ረቢ ኢራ አርሲነቀብ ከሰገለማ ኢሳ ተከቲ ለፈራሱ ሰገለማ ኢሳ ተከቲ ያ ረቢ ኢራ አርሲነቀብ በቃ ኑ ዳቢዳን አፍኔር ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል ኢሪ አርሲ አሶሲሳኒ ሙጫካን ኢሪ አርሲ አሶሲሳኒ jirtu miti jirra jedhame komantii irratti al tokko jirtu jirra akka dafaa deemaa ka jirra jedhama barreessaa malee ammallee barreessine bakka bilbila si amma barbaade nan fida dhiirri arsii wajjin haasaa. Nu faayidaa dhabneerra bakka amma nu faayidaa dhabneerra. እሺ dhiirri ጊዜ መኪናadhaan ገጫሙ ደህና ነህ? ኧረ ነው ሆስፒታል ልውሰድና ግባ ችግር የለም እርግጠኛ ነህ? ዱበርቲንም ሞ ጊዜ መኪናadhaan ገጫምቱ ስፓይናል ኮርድስ ራጅም ሲቲ ስካን ማሳየኝ ኧረ ነካኮ ነው ያረኩሽ በበሩ ላይ isin arii bakka bu'u nititti dhumatu dubbii qabdi malee isin bakka bu'u isaasin isinii miti. Nititti rakkina qabdi ilaalaanii bareechaati meerra deebina dhugaa rabbichaa rakkina qabdi. Rakkina qabdi nititti ni qofu irra deebina irra deebi'amuu qaba kun. ደህና ነህ? ኧረ ነው ሆስፒታል ልውሰድና ግባ ችግር የለም እርግጠኛ ነህ? ስፓይናል ኮርድስ ራጅም ሲቲ ስካን ማሳየኝ ኧረ ነካኮ ነው ያረኩሽ በበሩ ላይ ወዮ
Safara keessan namni tokko kan akkas dubbii barbaadu wayin jiru. Bicuusi kan akkas jiru safaraa keessa iyyuu jiru dhugaa rabbicha kan akkas dubbii barbaadanu bakka. Kana astamaariin jette. Shawii eessa? Walaaji fira siin jedhamu. Isuma shawii. Wanna jiru. Nagaa. Akkam. Namichi kinoo walaaji jettanii miti warra. Isa kinoo walaaji isa fidate. Kiyyaa motollaadha. Gadi waan qabu kun. Maal balleessa? Sitti waamame. Maal balleessat? Kan isaa barumsi siin galuuf kan kee barumsa miti galiin jedheen. Danda'u. Maanta hin beeku rakkira jiru. Xemxemni maal beekama? Sadeedawaa furii meeqama? Sadidawaa furii. Sadidawaa furii moo? Deebisee medhen gadda shawii sadidawaa furii beekaset. Soddome afur shawii. Kunooti kana. Gatii man qabu barumsa Dooktoriin ta'a. Akkasii miti warroota akkasii miti. Sadidawaa furii al tokko torba ta'a. Al tokko 34 ta'a. Al tokko 16-15 fayyita. Rooppilaanoo fayyichaa ture. Arreeyyuu noof haala kana. Arreey. Ilaa shawii waan nan jedhu la. Arreey. Waan nan jedhu la. Arreey. Akkamitti mooraalii kiyyaarra tara Muhammadan astamaarii garuu Dame jigootu. gaarii mati garuu. Nama barateen dhooftu ammattuu keessa jirra nuti. Question mark. Biyyi kaapitaali. Deebisi ka meengi. Barateen deebisi ka. Square root jalan si gashaa. Ammattuu keessa jirra. Warroota maayinni maal dhagaa jirra nu amma. Ticheeronni akkas jabaataniiru bakka. Barumsinuu galaan jiru jaraa wajjin akkas fataa janna malee. Kan qaldiidha gurbaan tokko maal jedhaa jira beektu? Dhaala akkoo kootiituun eeggataa jiru jedha. Dhaala akkoo kootiituun eeggataa jiru. Akkoon koo hin da'anii waggaa 76tti. ከ75 ዓመት ዕድሜ ያላቸው አዛውንቷ ወይዘሮ መድህን በሰላም ልጅ መገላገላቸው ተሰምቷል። ይህንን መረጃ ያጋራው የድምፀ ወያኔ ጋዜጠኛ የሆነው ወልደ ምህረት ገዛኢ ሲሆን በፌስቡክ ገጹ ላይ መረጃውን አጋርቷል። ከዚህ ቀደም በዓለም ላይ የተያዘው ሪከርድ በ73 ዓመት ነበረም። የመቀሌ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ መድህን በ75 ዓመታቸው ልጅ መውለዳቸው ተሰምቷል። የ75 ዓመቷ አዛውንት ልጃቸውን ከማን እንደወለዱ ታውቋል። ነገሩ እንዲህ ነው። አዛውንቷ ለረጅም ዓመታት በራስ ምታት ህመም ይሰቃዩ ስለነበር ለሕክምና ወደ ህንድ ሀገር አምርተው ሕክምናቸውን ይከታተሉ ጀመር። ታዲያ በዛው ሆስፒታል እያሉ የሴቶችን ረጅም ሰልፍ ይመለከቱና ሲጠይቁ ልጅ መውለድ ፈልገው ለሕክምና የመጡ እንደሆነ ይነገራቸዋል። ልጅ ለመውለድ ብዙ ሕክምናዎችን ሞክረው ስላልተሳካላቸው አጋጣሚውን ተጠቅመው ሕክምናውን ይወስዳሉ። ለ3 ወራትም ህንድ ሀገር ይቆዩና ወደ ሀገር ቤት ተመልሰው በመቀሌ ከተማ ለማንም ሳይናገሩ የሕክምና ክትትላቸውን ይቀጥላሉ። ቤተክርስቲያን ሄደው ጸሎት የሚያደርጉ ቢሆንም ልጅ ስጠኝ ብዬ ጠይቄ አላውቅም ይላሉ። በመጨረሻም በ75 ዓመታቸው መውለድ ቻሉ። ስለዚህ ይህን ልጅ ያገኙት በሕክምና ሂደት ወይም አባቱ በግልጽ የማይታወቅ በሕክምና ሂደት የመጣ እንደሆነ ጋዜጠኛ ስምዖን ደረጀ አገኘሁት ያለውን መረጃ በቲክቶክ ገጹ አሳውቋል። መልካም ጊዜ። أبدأ ساعته القلب لني أبدأ ساعته القلب لني شي أسمع رتينو هاجو وقاتور باتمي شانتي دا أنيرو مچان ما بانكن كابني بيكتو متي مچان أبانك أبو مچان وقاتور باتمي شانتي غارو دا أنيرو مچان ساني مدالا ساني بربادة توري أما مچا ساني كان عمال جتو ميمي مال جتو مچا ساني كانان مال جتو سي مال دبتو ميتي مالي
وامبر في دمال دبته مديدن دورة يا رب جعل لك إن الرأي جباجاج شوفير يا رب الرانو قبي يا رب يا الله يا رب جعل لك إن الرأي جباجاج شوفير يا رب الرانو قبي كنا وجول لك على كأنه جلافة أنيرو يا رب جلاب رئيس جول لك تجعلنا ندمني كنا يونو جعلنا هناك كنا ما جنا من جلا قدو قبا كيست يا رب ججرا يا رب الرانو قبي ججرا بدانا والروانا كنا موجود شوفير تباجاج يا رب تعرقي نفكنا رب سين حفيظ شوفير نباجاج والروانا كنا جتن أبما تعبوا سبب كيس نجول لك تجعلنا ندمني رب سين حفيظ أرضي كنا راد أبما maal akka jaartii teessee nama abaarta miti baajaajii biti hojjedhu baajaajii biti hojjedhuuti baajaajii biti wanti teessee akka jaartii nama arrabsitu hin jiru nama abaartus hin jiru isin immoo maa inni isin baajaajii jaallattan qoyi baajaajii irra maaltu jira baajaajiin maa inni baajaajiin qorqorroodha sharaat waxxarameenaan deemaa jira akka maalitti jedhama akka maal inni jaan safuudhabbo Gute gimbi walaga gimbi gute giba asgabate gale ande kot esa walaga gale gute gale geshante ngunne hey nu amma isinuma amanneetu maciisaa jirra biyya eegaa jirtu jennee ciisaa jirra itu qanii tokkotti kootu Keeniyaan dhuftee bakka akka hiruun nu xaragdi Keeniyaan waamee qojjetaa jirte dhagaartu miti waa'ee Keeniyaa bor viidiyoo sana nan fida. No. Il est smart, Ibo. God have mercy upon us. God have mercy upon us. Maatiin walii akka barbaade wajjin jiraachuu hin danda'a. Waa tokko isin hin dhibu. Isin hin dhibu bakka maaltu isin dhibe? Maatiidha jarri walii obboleessa waliiti. Wajjin nyaatu, wajjin jiraatu, wajjin ቆራሌው ወይኔ ልብስዬ ወይኔ ጫምዬ ጎበዝ አትነሱ። እንዴት ተሳስቼ ነው መሰለኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ቆጣሪ የቱ ጋር ነው? የውሃ ቆጣሪ አለ? የውሃ ቆጣሪ ፈልጌ ነው። የውሃ ቆጣሪ ፈልጌ ነው። ባልቦላ ማለት ነው። ባልቦላ ቆጣሪ ፈልገሽ ነው? ቆጣሪ ባልቦላ አሁን ተቆጠርኩኝ። ይሄ ፓኔካን የሚያየው እዚህ ጋር አንተ ፍትነ ወጫጭር ላለ ማለት ነው። ፓርቴኒ ነው በቃ ሁሉም ፓርቲ እናንተ ነው። ሁሉም ፓርቲ እናንተ ነው። ሁሉም ፓርቲ እናንተ ነው። የት ነው የምንገባው? ውስጥ ግቢ። አትጠማኝ ቆጣሪ ውስጥ ነው። nyaadhu gara fira keetti garagali namma. Nyaadhu gara fira keetti garagali liqimseedha. Namichi kun ummata kanaaf qabatamaan maal godhe maaliin goone? Ummata soosaayitii inni keessaa bahe sanatu beeka. Garuu waan tokko jala mureen sitti hima. Dadhabina keenya yookaan rakkina keenya har'allee rakkina qabna. Har'allee bar 4 kiiloo. Har'as rakkina qabna. Nyaadhu gara fira keetitti garagali liqimsi. Dhageesseetta miti. Gara fira keetitti ormii ormuma. Kan kee taappellaa guddaa irratti hojjechiisee of duuba kaayaa. Taappellaa guddaa irratti jechuudha duuba kana.
yoo si mooyadhe akkasuma jechuudha suuraa kan koo taappellaa guddaa isaa irratti jechuudha intini guddaa irra hojjechiiftee bakka maggaarajaa kanaatti guutuu isaatitti jechuudha uf duuba na keettee teetta walii gallee wallahi hojjechiisa malee qalqal ነው okay laala taabtaabii isaa ummanni gara diidas gara kiyya dhufe nama meeqa si bira jira nama 200 isa bira 200 jira asa ammoo 500 jira guys 200 yoo 500 injifate kiyya kana password isaaf kenna maal godhu fayyadama jannati yaa jedhi janne ati rakkoon qabu yaa osoo jilbisu luqqayin ijoollee sallaman akkaawunti kan keera maqaa kan keetii yoo deebise waan qallaaliidha ati ishi jedhi janne wallahi dhugoet wallolle namni lamaan san dhalchuudhaaf hirriba malee bulee dhalcha bar ati garuu lamaan san osoo waa takka hin dadhabin argatte amiin jedhi janne ababa takka guys oromticha galatoo wallahi tummartinu galatoo ma guys na kuffisuudhaaf namni waan godhu ilaala biyya nyaatan ababa takka guys Almata thank you ara namti ababa takka nama 600 jirtani ara ta'u dhiisa gara isin nyaatin ፕላንክ ያለጠፈን ወላሂ ህይወት ይቀየራል በቃ የመጨረሻ ፕላንክ የለጠፈመና እቺት ጅሩን ተነጸ መናቀየረም ጋይዝ ታፕታፕ ነው ያቁብ barreeffama malleen deebistu silkiilleen kaastu maashaallah baga ደስ ይለ እናንተ akkanatti isin beekaa bar after school thank you my sister guys nama ambriyun qabush birita bilati bazu sininga achi dataniti gifti kan dani wanni akkas jedhu jiru habibi wanni akkas jedhu jiru calm down yo ilal bontu fe re sadi sayle gurgure si bas amaratu rabbi mata ke san wala qabu wallahi inu diaspora to inu manajira arumti chagale inu manajira miskin nalla bi yaraba achi tete na kufisuda na raqabsayan na kufisuda jechu na milisiruf karara akka hoyetti miliko ay mi gadda guys yo mai way to gadda ninjiru koy ani amma birrin qabushi reesanin gurgurashi silperi kan ke gurguri namni bar kale gurgure kale ba setini jarti da iphone bite sena keessatti ni beettami reesan gurgura jedha sanu ree qabatte ree gurgurun gara sinyata silperi lu garra gurgurte sena dalagu qabda jalalakiyat ay ree gurgura alalam jetere baga eva ayesh yom sanu boru iftaan galgala magaraja kana duubatti suuraa kiyya guddaa arguu qaba. Ya Rabbi Mansuri nafidi. Abbaa na Mansuri miti abbaa Mansuri fidi abbaa feete fidi warra abbaa jira. Qaldiidha. Jarri kun lamaan amma walirraan deemu. Ituma qaldii qalladhaa jirru gara maatii deemee jira. Ituma akka qaldiitti ilaalaa jirru biyyi bareera. Ituma akka qaldiitti ilaalaa jirru waan biraa keessa galaa jiru. Intaa ta'u. Amma isin kana asirratti waa kaasu. Isin kana asirratti wal mari'atu. Intaa hamuun ta'u. Isin ta'u jennaan hin ta'u wantichi bakka. Hin haqama. Isin bakka amma kan wassanuu qabu. Dafaa nutti hima. Miliyoona 17 qusadhee tilaalla. Miliyoona 17 miliyoona እዛ 17 ትላለህ ማለት ነው። 17 እሺ ቆይ ሚሊዮና 17 ቁሳዴ ቀርሺ ዲበተኮ ሰደተምሻን ኢቶኮ በደሽ ሚደን ዲባፍ ሰደተምሻን ባል ይፈደመትሻን አይደለም ዲባፍ ሰደተምሻን ዲባፍ ሰደተምሻን ባል ዲባፍ ሰደተምሻን ነጀላ ሂረቴ ማሊ ፊረቴ qarshii kana harii qusattee waan inni hirrateef hin beeknu. Wanti nu beeknu Oromiffakeetu baay'ee dasseedha. Oromiffikee laa ilaaha illallah. Intalattiin ana dhaabbadhuun jedhe laa ilaaha illallah. Dhaabbadhuun jedhe intalattiin ana qottuu dhaabbadhuun jedhe ijoollee. Laa ilaaha illallah laa ilaaha. Ijoollee namni haadha kooma.
La ilaha intalattina baramtuna nakanana gote. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jolle La ilaha illallah. Jolle namne mala godudha. Haadha kum kottu mucaanna darbatteetti kottu mee jilbanaa qaqqabi ijoollee namni laa ilaaha. Cabi rabbisi haa cabsu intala. Laa ilaaha illallah. Laa ilaaha illallah ijoollee namne ka ijoollee namne maal jibbina namne. Kun amma gisee siin mana galtu asaba waan maatiin itti godhu achumaan baddii guyyaa 5 bakkee waltee dhufti. Maleen jiru yookiin mana deeffaraa deemti malee akkasitti mana galtu abbaa si cabsite. Abbaa si cabsite mana qabeettee manatti gallaan duuteetti mucaan. Hidhamaa lakkoofsa 20 sadaffaa maal balleessitee naan hidhamte. Hantuuta ajjeesnaan na hidhan. Lubbuu baastee gaatee dubbattaa sayyu. Maalan godhadhee qodaa mana kootii hunda balleessee fite. Mana koo hunda qotee qabrii godhe mana koo maalan godha. Ragaa maalii qabda mana qotuu isaatii qodaa kee balleessuusaa ragaa fidadhu. Ragaa qaba kunuutti adurree kooti ragaan kun. Gumada mana isaa hunda qabrii gootee fidde hantuunni sun qodaa jalaa balleessiteetti. Sobiin adurreen kun sobaa jira. Yeroo isheen duutu nyaachuudhaan jedhee dubbii sobaa ragaa sobaa bira adurreen kun. Ragaa sobaa ba'uu ishiitiif adurreen kun umrii ishii guutuu mana hidhaatu. Ka'i rabbi si haa kaasu baalageen kun. Anaa jettee durritti jedhu. Suma. Gara geeni. Adurreen kun battalatti qabamee haa ajjeefamu. Murtiin du'aatti murteeffameera umrii guutuu raafee. Immoo abbaan adurree fi nantoota ajjeesu waggaa 10 hidhamte. Hidhamaan lakkoofsi 18ffaa atoomee maal balleessitee dhufte? Nama ajjeese. Nama ajjeese? Ati gaafa tokko malee waggaa 25 fi isaa odoo nama ajjeeste ati waan tokko hin gaafatamtu. Hin gaafatamtu ifadha. Maal dhiiratu dhiira ajjeesa'u? Ishiin kun sobdeetu dhiirummaa ishee hantuuta fa'aa duudaatti agarsiifatte atoo dhiira ajjeeste. Gabajamu garuu maal si goonaan immoo ajjeeste? Garaan na dhukkubaa jira. Dhiirummaa ishii duudaatti agarsiifatti. Wanti uummata kanarraa barataa jiru hojii kamiinuu hojjedha. Hojii akkamii hojjedha. Hojii sanarratti arrabni hin dhibu. Muudiin itti qabamuu hin dhiisu. Hojii sanatti barsiisaatti hin qabama. Doktariitti hin qabama. Kunoo asittis ammas mana murtiitti qabamaa jira. Maadaama pirezidaantii tafee miti. Harka qalleeyyii. Qalleeyyii. Afrikaan Holding Group ayyaana qillee sababa godhachuudhaan namoota harka qayyeelli. Qalleeyyii. Qalleeyyii. Afrikaan Holding Group ayyaana qillee sababeeffachuudhaan namoota harka qayyeelliif qayyeellii qalleeyyii Dima Hobal. Afrikaan Holding Group ayyaana qillee sababeeffachuudhaan namoota harka qalleeyyiidhaaf deeggarsa taasisee jira. Odii Muusaa dabalata qaba. Tabeet. Najaabaanirra. Xoorotaa najaabaanirra. Maal inni jaan? Safuu dhabbaa? Wanti keenya maqaan keenya namaaf hin qabamu. Duris magaalaan tun Oromoonis xiyya jette, Somaaleenis xiyya jette. Mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin kakkaafamtu wanta haati wajji bulchaa sabaa sablan hammadhaati jaamee deebisaan kan name kana. Kanaafuu waggoota 5 bulchaa jira. Dachii dabarsinee kallinu dachiin yookaanis
tiyya qofaa miti kaabee dhibbaashan tamtakkaa maqaa kabiirootiin jiraatee kaaftaa nama gurguruu miti. Shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee cirichaa roodhan magaalaa ka gurguru. Eenyu ka mallatteessu? Mallatteessuuf hoo eenyutu mirga naa qabe? Kaabinee as jirtuuf hoo eenyu mirga qabe mallatteessuudhaaf? Maaliif haasawatu gongorsan? Hawaasa gongorsiisan? Hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaa wajji jiraachaa jira. Somaalee fi Oromoonis obboleeyyanii kalees wajji turan, arras wajji jiran, borullee wajji horan. Magaalaa tana keessatti ibiddi qabatee ture ni beektan. Hogguu takka saba Oromootii Somaalee wajji lolan, hogguu takka saba Oromootii Amaaraa wajji wal fixan, hogguu takka saba Oromoo sabni Oromoo nama hammata malee ganama dabree namaas hin miidhu. Hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira. Kanarraa kan ka'e maalii fi magaalaan arraan tana magaalaa dabarsamtee Somaaleef kannamtee maaliif barbaachise? Gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti. Heer'isetti yuuneskoorra galmaawee wanni galmaawee heera akka galma heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kanname. Yuuneskoodha kanaafuu dhugaatii magaalaa tana dhalate obboleessa keenya. Heer'isee bikka itti kaayannu siidaa otoo ta'in kitaaba siidaa fakkaatu waan heer'isee ibsuu danda'u. Okkee harkadhaa rakkoon qabu kun magaalaa gurguruu miti. Gaafa paarkii maqaa Alii Birraatiin moggaasne obboleeyyan Somaalee hojii dhiichisanii kan kabajaa turan. Gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisanii san gammachuun hojii dhiichisaan turre. Anaaf naa haa godhamu obboleeyyan keenya kan hojii jiru immoo harkachuun qabu akkasiis hin ta'u obboleeyyan. Warri wal dandeenyii namni biyya takka bulchu rahima as keessa jiru hundaa'u sabaa sablammanuu haammatee deemuun dirqama isaati. Ammoo kana warri awwal oofaa jiru warri takka takka aktiivistiin poozitiif ta'anii sooshaal miidiyaa irratti waa'ee herregaa akkanaa miti jedhee kan ibsu jirus haa galatooma. Warri galgal immoo warra faayidaa as dhufanii asirraa nyaatanii dallaalummaa hin dalagnuuti. Waa'ee dallaalummaatiin namaa sun sodaatu. Kanaafuu gaafiin isaan gaafatanii jira nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalli namoonni biraa ta'an jiru. Kan gari ammoo butameeti maquma Oromommaatiin butamee haachi ta'ee nama harkasus ni jira. Magaalaan hiriirri dhiyees hin jiru. Namni hawaasni wal miidhees hin jiru. Hawaasni nagee haalii gammachuun wajji jiraachuu jira. Misooma baadiyyaadha qaalaala hawaasni sulula hojjechuu jira. Yoo rakkoon jiraatee rakkoo dhugaa sanii jira jaabe ookee bara amata waggaa 10 dura dachiin kaaree kumshan aadaa galma aadaa Oromoo abbaa gadaatti ijaaramu yaani kaaree kumshan kannamee jira teelee duuba. Obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kumshan kannamee jira. Soo kana ijaarrachuu kan danda'u ijaarrachuu ni danda'a ammallee oduu godhu otoo ta'e namu ona fi yoo ijaarrachuun mirga isaati. Sanii aadaa gurguraaatiifis mana aadaa kannamee obboleeyyan keenya saba biraatiifis kannamee jira. Suu arra kun maaltu adda godhu? Waqtiin amma jiru nagaa magaalaa kanaa booressuuf jaalala gaarii tokkummaa bulchaa deeman booressuuf katiir kopaasaa wanni godhu hin jiru wanni kannus hin jiru. Yoo ni kannina jenne illee kannuu hin dandeenyu magaalaan magaalaa federaalaati. Kana caalaan deemnu asitti dhaabbadhu jedhe Raayyaani. Anyways magaalaan magaalaa federaalaati jedhamee jira. Wanti kennamuufis hin jiru kadir qobaasaa kennuu hin danda'u jedhamaa jira. Dhugaadhas yeroo wanta kana ilaallu kadir qobaasaa waan tokko gochuu hin danda'u. Magaalaan garuu sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti walitti deebinutti